baga jiraatanii annaqa kooti sinin jira har'a jechuudha warroota iimoon keessa sagalee sinii dhageessisuu didee siniif hojjechuu didee jechuudha siniif dawwaluu didee isinitti agarsiisa amma dhuma na waliin tura yuutuubii koo warri haaraa dhuftan subscribe godhaa please video ko like godhaan sinin jira zim jettanii laaltanii hin deemina video ko like godhaa subscribe na godhaa barnoonni ani gadhiisu guyyaa guyyaadhaan akka sin bira ga'u yoo barbaadan jechuudha. Okay, imo jechuudha sagalee sinii dhageessisuu diduu gadi qabdu imo dhuma kanarra qubaan gadi qabdu jechuudha. Yeroo akkasitti gadi qabdan kunoo ishii kanarra xuuxu appii info kan jettu kanarra xuuxu. Sinii gala jedhee yaada sinitti mul'ata amma dhuma oona hordofta siniif gala jechuudha. Okay, ishiirra gadi xuuxu. Erga haala kanaan nu baasee ol buttanii xiqqooshii jechuudha. Ol buttanii noota kan jedhu kana gajjallaa jechuudha. Kunoo iddoon ani qubaan itti tuqe sanatti jechuudha. Achirra xuqxu jechuudha. Sinitti mul'ata jedheen ayyaadaa iddoo kanarra xuqxu. Erga haala kanaan xuqxanii kunoo iddoo kaameraa jedhu kanarra gadi xuqxu. Iddoo kanatti jechuudha alloo wirra godhattu. Alloo wirra godhattu sanaa booda iimoon keessa siniif dalaga. Okay, duubatti deebitu ammas. Iddoo kana hubadha alloo wirra godhattu. Iddoo kanattis kaalloks kan jedhu kanarras alloo wirra godhattu tokkoffaarra jechuudha. Akkuma kiyya kana jirutti jechuudha. Okay, duubatti deebitu. Iddoo kanarrattis halloo wirra godhattu. Kana keessa hunda isaa halloo wirra godhattu jechuudha. Telefoon kan jedhu kanarras halloo wirra godhattu. Storaagii kan jedhu halloo wirra godhattu. Hunda isaa halloo wirra godhattu jechuudha. Sinii galaa jira miti? Haala kanaan yoo isin ogootan moobaayiliin keessan akka ajaa'iba isinii hojjeta iimoon keessan jechuudha. Kana fakkaata. Okay, warroota jechuudha iimoo irratti banachuu barbaadan. Warra iimoo lama godhachuu barbaadan warroota nagaafatan jechuudha. TikTok keessatti koomentii jalatti iimoo irratti banachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf akkuma Facebookii loogaawot gootanii Facebookii biraa yoo qabaatan loogaawot gootanii keessa seentan sana iimoos akkasumatti loogaawot gootanii walirratti banattanii fayyadamuu ni dandeessu. Haala kanaan jechuudha warri iimoon tokkichuma qabaatanii wajjin rakkattan jechuudha. Deebisees immoo iimoo isa kana buufachuu ni dandeessu. Inni kunis akka ajaa'ibaa hojjeta. Isa kana irrattis iimoo lama godhachuu ni dandeessu. Isinitti agarsiisaa isaa jechuudha. Keessa seenna. Amma nuti iimoo irratti banachuu jechuudha. Akkuma Facebookii loogaawot goonu sana haala sana keessa seennee itti fayyadamu jechuudha. Okay, erga keessa seennee iddoo piroofilii kana hin argitu nutti fakkaata. Asirra xuqxu. Erga haala kanaan xuqxanitti kunoo iddoo sarara kanarratti switch account kan jedhu kanarra xuqxu. Sinii mul'ataa jira miti namni yaadanna caqasuu ingalaa fi asirra xuqxu. Yeroo asirra xuqxan jechuudha. Iddoo kanatti add account kan jedhu kana jechuudha. Kun amma iimoo kooti. Iimoo lama banachuuf asuma irratti lakkoofsa biraatiin jechuudha. Sinii galaa jira? Lakkoofsa biraatiin iimoo asuma irratti add account kanarra xuqxu. Yeroo akkanatti xuqxan kunoo lakkoofsa asirratti galfattu koodii sinii dhufa. Koodii asirratti galchattu. Yeroo lakkoofsa galchitanii kaatan koodii deebistanitti galchattu kana caala iimoon sinii banamaa jechuudha. Iimoon biraa jechuudha. Lakkoofsa biraatiin immoo lakkoofsa kana bantan miti. Kanaaf iimoon keessan lama siniif ta'a yeroo keessa seentanii jechuudha. Akkasumatti dhuftaniitu iimoon keessan jechuudha. Asuma jalatti fakkeenyaaf iimoon kun tokkoffaa yoo ta'e iimoon keessan jalatti ba'a. Asuma jalan loogaawot gootanii keessa seentanii fayyadamtanii keessa baatu. Amma barbaadan as jalatti banachuu dandeessu iimoo jechuudha. Kun tokko sin agarsiise ka'eera. Kanaaf sin immoo amma barbaadan as jalatti banantanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Okay, duubatti deebi'a. Warroonni jechuudha suuraa fakkeenyaaf guruuppii hidhanii suura sinirra galaa suura akkaataa suurri galarii koo guutee suura narratti erguu akkamittiin ofirraa cufaa akka suura viidiyoo moobaayilii koo keessatti hin buune jettan isinittiin agarsiisa. Seetingii keessa seentu. Erga seetingii keessa seentanii ifama iddoo kunoo jechuudha storage and data kan jedhu kanarra xuqxu.
yeroo asirra tuqxan kunoo jechuudha auto save after kan jedhu kanarraa isinitti mul'ata jedhee yaada asirra tuqxu yeroo asirra tuqxan guruupileen jechuudha viidiyoo suura sinirratti argan immoo nama yeroo namni namarratti argee galaruma keenya keessatti dhufee save jedha save ta'a jechuudha kanaaf warroonni moobaayilii xixiqqoo fayyadamtan moobaayiliin keessa sinjalaa guutaa kanaaf jechuudha yoo barbaadan isa kana yoo akka namni viidiyoo imoorraan viidiyoo suuraa akka isinitti hin argine moobaayilii keessan keessatti akka save hin taane barbaadan jechuudha iddoo kanarra jechuudha as deebistu akkana deebistu jechuudha kana caala galarii keessan keessatti save hin ta'u jechuudha kunoo footoo viidiyoo kan jedhu kana akkasitti yoo qolloftan sinirratti save hin ta'u jechuudha imoodhuma keessatti ilaaltoo barbaadan immoo asii banattanii galarii keessan keessatti waan isinitti tolu save godhachuu dandeessu sinin jedha okay kanumaan xumure yeroo duubatti deebinu kanadha jechuudha imoo kana dura waa'ee imoo siniif maxxanseen ture jechuudha akkaataa imoo itti ollaanii cufatan akkaataa yoo namni keessa jiraate keessaa baasan wanta hundasaa siniif maxxanseen ture jechuudha kana yoo barbaadan keessa deemtanii viidiyoo ni maxxanse keessa deemtanii ilaaluu dandeessu kana sinin jedha barnoonni kana fakkaata akka irraa barattan abdiin qaba galatooma nagaan tura